Waanuma ati asirraa yuutuubii irraa iyyaa ooltuu maalidha? Silaa yuutuubiin gaafii sagalee dhageessisuu didee si rakkisaa jira. Erga si rakkisaa jiraateeti immoo maaliif gadi hin teessu? Hojii madaamii kee seeraan hojjettee maaf hin jijjiiramtu? Maaltu si iyyisiisaa oolaa onlaayinii irraati? Moo faayidaa qaba yuutuubiin kan jedhuuf jechuudha. Egaa asumaan namoonni baay'een maallaqa sii kaffalaayi. yuutuubiin ni kaffalaa dhuguma asirratti kan keessaan na gaafatan jiru dhugumadhaayi yuutuubiin akkamitti banama yuutuubiin immoo dhuguma maallaqa namaa kaffalamoo sobaniitidha akkamittiin namaa kaffalaa kan jedhan jechuudha gaaffilee baay'eetu jira kanaaf nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya baay'ee sin jaalladha baay'ee tokko sin kabaja dhugaa dubbachuu fi baay'een keessa maaluma si jalaa ta'e bilbilli kee maaltu si rakkisee bilbilas biteetiin bakka baay'ee na rakkisee jechuudha inni kun rakkoo kotoo hin taane rakkoo yuutuubiiti jechuudha ani dura bilbilatu guutee na rakkisaa jira kanan jedhee bilbila guutee otoo hin taane bilbila haaraa irratti waraabaan jira ammani jechuudha bilbila haaraa laman bite jechuudha viidiyoo isaas ni jedha kanaafuu namni tokko bilbila otoo qabuuti maaliif immoo hojii madaamii dhiise iyyaa oolaa iyyaa irraa bulaa yaani faayidaa qabamoo hin qabu kan jedhu ifa isinii godha jechuudha keessattuu namoonni mana madaamii jirtan akkasumallee namoonni waayifaayi fayyadamtan namoonni yeroo firii qabdan jechuudha akka yuutuubii banattan isin jajjabeessa jechuudha inni kun immoo maali yoo jettanii namni tokko tola hangatiin qabne hirribasaa malee buluu hangatiin qabne waa tokko hojjetee nama biraan hin geessisu jechuudha gatiidha namoonni baay'een an akka carraa waayifaayi kan jaraatti fayyadama malee jechuudha namoonni baay'een daataa bitanii ji'atti 130 riyaala baasanii 120 baasanii viidiyoo hojjetanii isin bira geessisu jechuudha tiktookii isaa waraabanii viidiyoo mataa isaanii isaa waraabanii karaa fe'iyyuu yoo ta'e waan irraa argataniif malee tola miti jechuudha yuutuubiin ni kaffala eeyyee dhibba keessaa parsentii 100 ni kaffala yuutuubiin akkamitti kaffala yoo jettan immoo namoonni baay'een keessan jechuudha yuutuubiin akka dadhabbii kee yookiin immoo akka hojii keetti sii kaffala anaafis nama biraafis ta'ee yuutuubiin gatii tokko nuuf hin kaffalu gatii adda addaa nuu kaffala ammoo namoonni baay'een yuutuubiin hin kaffalu namoota baay'ee nu biraa harca'anii hafan gareen ejjanna turre nuti jechuudha garee keessatti yeroo ejjannu namoota baay'ee harca'anii nu biraa hafan namoonni tattaafatee namoonni jedhe ni ceehee gaafa ce'amu seera yuutuubiitti gale seera yuutuubii gaafa yuutuubii seera guunnee gaafa yuutuubiin nu simate sana dadhabbii baay'eedhaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf akkasumatti tola miti jechuudha irratti dadhabdee hirriba irratti dhabuutu jira viidiyoo waraabuutu jira mana namaa keessan argitu akka haalli namaa mijannee kunoo viidiyoo waraabnu si'a meeqa irraa kukkutanii ka'uutu jira uffata kee sirreeffachuun uffattee sirrooftee viidiyoo waraabuun akka warra biyya jiru siin ta'u akka mana isaa keessa jiranii siin ta'u inna otuma hojiirra jirru otuma qodaa dhiqaa jirru viidiyoo waraabna kun akkuma ammaan na argitan kanatti jechuudha qodaa matoo dhiqu deebi'ee immoo viidiyoo waraaba jechuudha inni kun immoo boru hojii naa ta'a yookiin immoo boruuf abdii naa ta'a gaafan galii irratti hirkadhee jiraadha kan jedhuuf karoora jechuudha karoora irratti baasan waaqayyo nama gargaara rabbiin hojiidha jechuudha biizinesiidha yeroo siin jedhu akka suuqiiti yuutuubii jechuun suuqii jechuudha suuqii tokko ati suuqii bantee kaatee saayitii suuqiin gurguramu sanatti yoo rafta taate suuqiin sun kasaaraadha garuu saayitii suuqiin suni gurguramuu qabutti ati gabaaf iyyeessita wantoota suuqiin sun barbaadu gabaaf iyyeessita wanta yeroo irra jiru yaani waan yeroo irra jiru waan yeroon bitamu waan tibbana yookiin immoo yeroo kana keessa waan gurguramu yoo ati gabaaf iyyeessite gabaan sirraa bita yuutuubiinis akkas jechuudha yoo ati haala yeroo irratti viidiyoo hojjette ni milkoofta jechuudha ni hojjetta hamma immoo teessanii mana namaa keessatti jechuudha tokkoffaa mukaa'ina sirraa kaasa mukaa'ina yookiin dadhabbii yaaddoo sirraa kaasa teessee callistee waa'ee biyyaa waa'ee maatii waa'ee kana yoo yaaddurra viidiyoo banattee waa tokko yoo haasofte sammuun keetirra riilaaksii ta'a si fayyada
Lammaffaa YouTube jechuun konfiidensii guddaa sii kenna. Konfiidensii ofitti amanamummaa sii kenna. Namoota baay'een beekumsa guddaa qabu. Beekumsa madaalli hin qabne qabu. Dhugaa dubbachuuf garuu viidiyoo as ba'anii dubbachuudhaaf baay'ee sodaatu jechuudha. Ani mataa kootiin baay'ee sodaadha ture. Maal jedheen as bahaa meekaappiin qabu, waa fuulatti godhatan, waa nyaaratti godhatan, waa hidhiitti godhatan kanan qabu maal jedheen daskaraayee akkanatti namatti gadi ba'a jedheen nan qaanfadhan ture. Garuu amma waa tokko natti hin fakkaatu. Otoon qodaa koo dhiqu, otoon waan fe'eetoon kosii haruuti na waraaban viidiyoo. Natti hin fakkaatus nan sodaachisus jechuudha. Maaliifii faayidaa isaa arginaan bu'aa isaa arginaani. Sababa bu'aa isaa argee sababa faayidaa isaa argeef malee jiruu dhabee yookiin immoo dhimma dhabee odeessa miti. TikTokii laayivii galee gaaf tokko haasa'ee hin beekuyyuu karaa galanuu hin beekan singarraa'u. Inna namoonni baay'een daataa yeroo qaban liivii TikTokii irratti fixu. TikTokii irra haasa'uutti fixu yeroo isaanii. Garuu inni kun bu'aa guddaa isaanii qaba. Sinii qaba hunduma keessan walumaa galatti yuutuubii banadha. Hojjadha. Yoo irraa hojjettan hamma hojjetaa mootummaa biyya keessaa argatu gibira kaffalee taaskii qabatee hiriiree halkan ka'ee halkan galee dhugaa waaqayyo hanga sana ni argattu. Hanga sanaa ol ni argattu. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Kiristoosii sobeetiin miti. 15,000 argattu, 20 argattu, hanga kanaa oluu argachuu dandeessu. Soba miti dhugaa jiru sinitti. Maaliif yoo sinitti himee hojjedheen argadhee atis yoo hojjettee argatte na gammachiisa malee na gaddisiisu jechuudha. Sababiinsa yoo hojjettee kan inni anaaf kaffalu kan koo fuudhee sii kaffala miti. Inni sii kaffalu immoo kan kee fuudhee anaaf kenna miti. Kan nuu kennu kan baanii beeksisa nurratti hidhataa, viidiyoo nuti hojjennu irratti beeksisa isaa hidhataa, beeksisa sanarraa immoo persentii muraasa murataa, persentii muraasa immoo nuuf kennaa jechuudha. Hojii keenya irraati. Kanaafuu mana namaa keessatti hundi keessanillee akka yuutuubii banattanii hojjettanii gaafa biyya galtan dhugaa dubbachuuf yuutuubii faayidaa hedduu qaba jechuudha. Faayidaan isaa inni guddaan fakkeenyaaf gaafa galle nuti nama alatuudha yookiin immoo kallattiin gaaletti galu ta'uu dandeenya jechuudha. Fedha Waaqaa yoo ta'e. Akkasuma immoo namoonni dura gaaletti galanii ilmoo isaanii guddifachuuf biyya Arabaa dhufan jiru. Booda gaafa galanis immoo ilmoo isaanii galanii kunuunsifatanis ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa warraa kee hojjetaa mootummaa yoo ta'e ati mana kee keessatti mana kee too bareechattu jechuudha. Ganama kaatee mana kee urgeessitee mana kee bareechattee yuutuubii kee fataa itti teessee hojjetta viidiyoo barbaadde. Yoo barbaadde nyaata hojjettee, yoo barbaadde waan jechuun biyyatti viidiyoon akka asii nama rakkisu. Sababiinsa maali? Biyyatti mana kee keessadha konfiidensii qabda, sodaan qabdu, na argumoo nan arganiin jettuu hin sodaattu. Amma oksee waraabaani. Oksee waan waraabuuf keessi kiyya tir jedha. Sodaa waan qabuuf na arguu laati. Mana namaa keessatti immoo gaafa biizinesii tokko banattu hin jaalatan. Kanaaf oksee waraabaa siin immoo gaafa galtan fataa ofirraa jettu namatti miidiyaa tasan baa namatti baa yeroo jettullee qulqullina kee eeggatta. Tokkoffaa qulqullina kee eeggatta. Lammaffaa galiitu sii galaa irraa itti nyaatta, irraa itti dhugdaa, irraa itti fayyadamta, irraa ilmoo kee mana kee keessa teessaa, ilmoo keetillee namatti laattu, hojjettuutti laattee mana kee manaan baatu. Kan ati teessu mana kee keessa, mana kee eeggachaa ooltaa, ilmoo kee kunuunfachaa ooltaa, mana kee kunuunfachaa ooltaa, ofitti gammadaa ooltaa. Abbaa manaa kee bahu qulqullina kee si arga, galullee bareedduma kee si arga. Maaliif viidiyoo hojjetta waan taateef hin qottan qofforta miti fataa itti teessa mana kee keessa jechuudha. Ammoo suuqii tokko bantee waa tokko bakka hojii wayii yeroo bantu gibirri jira, maaloo jira, waa hedduutu jira. Dadhabbii hedduutu jira. Yeroo itti mana keetti deebitee kosii mana kee keessa harattu sitti ulfaatutu jira. Kanaafiyyuu jechuudha. Namni biyya ormaa jirtan hundi keessan viidiyoo banadhaa, ejjedhaa, yuutuubii banadhaa. Birriin ni kaffala. Hundumti keessan dhugaa Waaqaa isiniin jedha. Goomiin qabu kun namni kamiyyuu akka hojjetetti ni argata waan ta'eef banadhaa, hojjedhaa, fataa zanaa godhaatii isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo ageessite laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Viidiyoo immoo jechuudha namoonni akkaataa itti yuutuubii banatan feetan jechuudha. Namni kutaa tokko jedhee viidiyoo akkaataa itti yuutuubii banatan namoota baay'eetu jira. Viidiyootti aanutti isiniif waraaba maqaa ijoollee sanaa sarchi gootanii yuutuubii irraa argattu.
isin argisiisa tokko jettanii barattanii nama tokko gaafachuu isin barbaachisiisu. Ingiliffaa beekaa, Oromiffaa beekaa, namni eenyuyyuu qubee barreessu mata duree viidiyoo kee barreeffachuu beekta taanaan waan nasi dhibu tokkollee hin qabu jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo yeroo simbiraan ga'u waan ulfaata wayitti hojjetame simbira ga'u fakkaata. Waa ta'u kaameraa babantee odeessu bicha kalas. Appilikeeshinoota ittiin tambineelee hojjettu kana bubbuufachuu waa bakka akkaataa isaa karaarra namoonni si buusan jiru. Namoota miliyoona meeqa jira. Amaariffa jettee, Oromiffa jettee, Ingiliffa jettee namoota meeqatu kan barsiisan jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko salphaadha. Yeroo keessan iddoon taanetti hin fixiinaa keessattuu namoonni carraa waayifaayi mana keessaa qabdan okattanii hojjechuu dandeessu. Kilaasii keessa galtanii okattanii hojjetu. Ani yeroottiin shintibeetii keessa taa'ee waraab qabu dhugaa waaqayyo. Shaaworii na waamu miti. Shaaworii galeen jiraan shaaworii keessan jira. Qoy shaaworii keessan jiran jaa viidiyoo koo qabadhee achi keessa taa'ee isinii waraaba irra caalaatti. Dhugaa. Yoo isaan immoo saalonii jiraatan ani majliisa yookiin mangalaxa keessa aqee isinii waraaba sagalee. Maaliif boru abdiinaa ta'a je'een jechuudha. Kanaafuu hundumti keessan haala mijataa hin qabaannes teessanii taaptaap gochaa ooluu otoo hin taane waa gudunfattanii galuu waa barachuu, waa gudunfachuu, waa abdii godhachuutti adeema hojjedha bakka. Harki hojjete nyaatu. Yoo hojjette waaqis rabbisiif eebbisa waan ta'eef taa'anii harka namaa ilaaluu irraa, taa'anii namaa taaptaap gochaa ooluu irraa banatanii yoo hojjetan ati beekumsa naa olii qabaachuu dandeessa. Ani sirraa baradha waa. Ati immoo narraa waa baratta. Waan ani beeku ati hin beektu, waan ati beektu immoo ani hin beeku jechuudha. Namni immoo namarraa barata. Kanaafuu nuti gadi baanee waan agarru. Bahaadhaa, dhiyaadhaa, kaabadhaa, kibbadhaa waan na beeknu tokkollee hin qabnu. Kan nuti beeknu bilbila keenya kana. Kan irraa barannus bilbila keenya kana. Kan irraa ageenyus bilbiluma keenya kana waan ta'eef hamma biyya ormaa jirtanitti gadi baatanii waa namarraa ilaaltanii barattu otoo hin taane bilbila keessan kanarraa barattu jechuudha. Kanaafuu yeroo keessan iddoo hin taanetti hin fixiina. Banadhaa, hojjedhaa, ni kaffalaa, dhibbatti ni kaffala jechuudha. Namoonni nagaggaafattan akkamitti akka banama jettan viidiyoo lammaffaa irratti sinii hojjedhaa. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Obboloota qaalii, obboloota gaarii siniin jedha. Turtii gaarii.